Wallo seenaa fi safuu kan waliin jireenyaa, kan amantaa, kan siyaas dinagdee hedduu qalbii daawwattootaaf qorattootaa hawwatan qabdi. Qophii qe'ee Oromoo keenya har'aan wallo daawwaa caffaatti kan argamu qe'ee Shonkee jedhamu isin daawwachiifna. Qe'ee Shonkee jedhamu dhaquuf magaalaa Kamisee irraa gara baatti kiiloomeetira 35 kan ta'u konkolaataan imalama. Qe'ee kana haga gaanittis gaarreen walloo kan aanaa daawwaa caffaa keessatti argaman wal qabatoo fi bu'aa bayii hedduu qaban. Takka yaabaa, takka bu'aa, takkatti marfataa deemama. Gaarreen kun warra uumama ajaa'ibsiifataniif baay'ee miidhagu. Keessattuu waqtii gannaa fi birraa yeroo magariisa uffatan baay'ee miidhagu jedhama. Bonas yoo ta'e bareedinni isaanii addadha. Yoo Shonkee deemtu ta'e gaarreen wal qabatoo qofa osoo hin taane lafa caffaawaa bakka tokko tokkotti gaarreen kana gidduutti argamanis daawwachaa Shonkeetti maaltu lafa dirree amma ooyiruu qotame fakkaatu kanarra waqtii gannaa bishaan irra ciisa. Darbee gaarreen wal qabatoo asiif achi qaxxaamurtanii deemtan jalatti qe'ee baay'ee manni isaanii mana citaarraa ijaarame halaalaa ni argitu. Qe'een kunneen kan gosa Oromoo Walloo lafa kanarra qubatee jiruuti. Akkuma kiiloomeetira 35 deemtaniin immoo qe'ee manni isaanii dhagaa qofaarraa ijaarame tokkotti dhuftu. Qe'een kun kan jiru akkasa yeroo jalqaba imalarra jirtanii argitan sana gaara jalatti miti kan argamu. Bakka tokkotti gujja'ee kan gaara ol dheertuu tokko irratti ijaaramedha. Qe'een kun Shonkee jedhama. Qe'ee kana keessas kan jiraatu saba Argobbaa jedhamudha. Sabni Argobbaa jedhamu kun Oromiyaa keessa bakka baay'ee qubatanii jiru. Inni kun immoo isa kaaba Oromiyaa jiru keessaa tokkodha. Amma qe'ee Shonkee jedhamee waamamu lafa bakka hambaa seenaa manneen dhagaarraa ijaaramaniin guutame geenyeerra. Guyyaa saafaa waan achi geenyeef haalli qilleensa guyyaa nu Shonkee daawwannee baay'ee ho'aa ture. Kanaaf bishaan dhugnu harka tokkoon qabannee harka tokkoon maayikii ittiin hojii keenya hojjennu qabannee qe'ee Shonkee jedhamu kana keessa gallee daawwachuuf ariifachaa jirra. Naannoon kun wantoota adda isa godhan qaba. Qe'een kun qe'ee warra kaan irraa mana dhagaadhaan ijaarame irratti gaara irratti mana dhagaadhaan ijaarame keessatti uummata jiraatudha. Qe'ee isaanii kana maaltu jira waan jedhu ilaallee jirra. Saboota uummanni Oromoo qe'ee Oromoo keessatti wajjin jiraachaa jiru keessaa uummanni Argobbaa jedhamu kun uummata beekamaadha. Iddoo kanas waggoota hedduudhaaf uummata Oromoo wajjin jiraachaa akka turanii fi qe'een isaanii kun
seenaa qabeessummaa ta'uudhaan kan beekamudha. Anis qe'ee isaanii kanan sin daawwachiisuuf jira jechuudha har'a na hordofaa. Bakka hambaa seenaa kan ta'e qe'ee shonkee jedhamee beekamu kun manneen isaanii harka caalaan irraa jalaan biyyoo fi dhagaan kan ijaaramanidha. Keessaan utubaa mukkeen ciccimoo irraa hojjetamaniin utubamaniiru. Gubbaan immoo biyyoo nooraa fi mukkeen rirmi hin nyaanneen cuqqaalamaniiru. Manneen kanarra yoo ol baatanii deemtan sodaa naan cabaa laata jedhu tokko malee gubbaa deemuun akkuma gamoo ammayyaa jedhamu kamiyyuu ni danda'ama. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtani mana qe'een kun amma gama nagarasiin kan jiru kun qe'eedha. Gaara tokko irra jira. Karaa hundayyuu daandii keessa babbaasu akkuma daandii isa magaalaatti pilaanii jedhamuun tolfame sana tolfamee jira. Kun manadha jechuudha. As keessaan duuba isaatiin manadha. Akka dallaattis akka manaattis tajaajila. Gaaratti of deemaa jirra jechuudha amma. Qe'ee ajaa'ibaadha. Baay'ee bareeda. Gara nagarasitti kan jiru kun hundumti isaayyuu qe'ee baay'ee bareedaadha. Egaa daawwattoota keenya mandarri shonkee jedhamee beekamu kun haala taa'umsa lafaa baay'ee gaara ta'e irra jira. Naannoo kanatti gara nagarasiin marsee kan jiru gaarreewwan hedduutu jira. Haala taa'umsa baay'ee miidhagaadha kan inni qabu. Uummanni kun maaliif akka inni asirra filate tarii aadaa isaanii ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee kan isaan irra qubatanii jiran lafa gaaraa irradha. Kana namarra jiru kun fakkeenyaaf yoo ilaaltanii mana as jala manatu jira. Manni kun waan har'a ijaarame osoo hin ta'in waggaa hedduudhaan dura mana ijaaramedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Mee ammas akkanumaananii wantoota adda addaa sin daawwachiisa asiin tura jechuudha. Amma dhumaatti garuu akkanatti fakkaatutti anis yeroo jalqabaatiif ani iddoo kana dhufe manneen as jiran kun hundi isaanii dhagaarraa kan isaan hojjetamani. Lafa iddoo baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Sabni Argobbaa jedhaman kan qe'ee shonkee jedhamu kana keessa jiraatan aadaa fi safuu akkasumas barsiifata hedduu qabu. Tusni gaazexeessitoota OBS akka carraa ta'ee aadaa uummanni kun qabu keessaa tokko kan ta'e sirna ayyaana dubartootaa Faaxumaayyee jedhamu kan waggaatti yeroo tokko kabajatan irratti argamnee daawwannee turre. Dubartoonni qe'icha keessa jiran mana tokkotti wal gahuun dibbee rukutanii jeekkaru. Sirni kun sirna kadhannaa Rabbii akka ta'es manguddoonni sirna kana raawwachaa turan nutti himaniiru.
Maatiin gabaree waggaa achi qotu nuyi immoo Faaxumaa Iyyaasii goona gaa. Maatiin haa gaxxamu jechaaf. Gabaree gaddafna. Duhaa goona. Gabareen akka argatu akka gashu midhaan kanuma duhaa keenya gaa. Inkadha kanuma gaa. Maaltu sini qophaa'amee Faaxumaa Iyyee gaafa gootan? Marqatu qophaa'a? Buna, dakara, naddi, dhadhaa, buna kana dhiyeessine jimaa. Yeroo hunda dhiyaataa Faaxumaa Iyyeen kun immoo gaafa dhiyaatu qaba. Bara. Baratti si'a tokkicha. Eenyu fa'aatu irratti dhufamee dubarri kan anumarreera. Durbi qarree irratti hirmaatu? Bakka abis ganaa godhan. Isaan qobaatti. Warri immoo abbaa manaa qaban qobaatti. Bakka gaati. Sirna galataati jechuudha. Narratti gaa. Shonkee jedhamu kana keessa jirra. Qe'ee kana keessatti akkuma carraa ta'ee daawwannaadhaaf yeroo iddoo kanatti argamnetti sirnoota adda addaa uummanni Orgobbaa jedhamu yookaan Argobbaa jedhamee beekamu kun raawwatatu keessaa Faaxumaa Iyyee kan jedhamu sirni dubartoonni waggaatti yeroo tokko godhatan argannee jirra. Iddoo tokkotti walitti dhufaniitu sirna galata waaqayyoof galchuuti sirni ayyaana kuni arginee turre. Ammas immoo qe'ee shonkee kana daawwachaa dhumatti jirra. Mee isinis nu duukaa bu'aa. Akkuma jalqaba isiniin jedhe qe'ee kana keessa gaafa deemanii gaaradha. Lafti kun lafa baay'ee dhagaa qabudha. Keessuma naannofnee ilaalla. Kaameraadhaaf illee tarii nama faana deemanii nama agarsiisuun baay'ee rakkisaa ta'us isin daawwachiifna. Nu duukaa bu'aa. Qe'ee shonkee kana keessatti bakka tokko tokkotti mana gubbaan isaa citaan ijaarame halaalaa arguun inuma jira. Ta'us jalli yookaan keenyaan manneen kanaa immoo dhagaan ijaaramaniiru. Manni as keessatti argitan kun waggaa dhibboota baay'ee lakkoofsiseera addaa iddoo kanatti ijaarame. Keessumaa immoo amma immoo iddoo tokko tokkotti mana kana fakkaatus itti dabalaa jiru. Manni kun jalli isaa kan inni ijaarame dhagaa irraati. Gubbaasaa mana citaa irratti dabalaniiru. Manneen akkasii as keessa jiranis miidhagina qe'een kun qabu caalaatti bareechaniitu jiru jechaadha. Mee gara olii kanattis manneen amantaa waggaa hedduudhaaf ture qe'ee kana keessas ni jira. Isa kanas ilaaluudhaaf ni deemna. Inni kan jiru gara gubbaa yookaan gara gaararra gara jalqabaasaa jira. Gara sanas ni deemna. Masjiidni kun masjiidadha. Masjiidni kun immoo masjiida seenaa guddaa qabuu fi bara hedduu uummanni naannoo kana jiraatutti barnoota amantaa islaamaa itti barachaa turan akka ta'e himama. Achumaanis namoota qe'ee kana keessa jiraatan gaggaafachaa seenaa qe'ee kanaa isinitti himna. Nu duukaa bu'aa. Akka manguddoonni himanitti qe'een kun asitti erga hundaa'e waggaa 800 ol ta'eera. Daawwattoota keenya daawwannaan keenya akkuma itti fufetti jira. Amma qe'ee kana keessa namoota jiraatan keessaa mana isaanii lixee ilaaluu kan jira. Sirna duukaa bu'a. Dhufeen jira. Kun bunas dhugaan jira. Uummanni iddoo kana jiraatu kun nama jaalata, nama dhufe nama kabaja.
akkuma aadaa isaaniitti kun buna danfifatanii guyyaan itti dhufe kana ho'aadha baay'ee guyyaa isaa buna naa kennaniiru buna dhugaan jira ammas. Yeeniin ulii qirxafnaa. Alhamdulillah kun akkaayis. Gosh. Seekaalee. Wal faana dhufne hojiidhaaf. Qe'ee keessan kana daawwachuu dhufne. Zabana dargii anis baalee kee gadi bu'e. Biyya Agarfaa jedhamu. Beekni. Mangistuun silxanaan fudhate. Achi gaheen jira. Warshaa bira dhiheenya geenyeeti. Warshicha birallee hin geenye. Malee biyyicha kee gaggaheen jira. Hayyee. Maatiin naguma. Naga. Qe'een hundumtuu naguma. Alhamdulillah. Sinhoom. Nullee naguma. Khayran. Khayran. Biyyi guutuu naga. Biyyi guutuu nagaan malu. Khayranay. Mandarri Shonkee jedhamu kun gaara dheeraa irratti ijaarameera. Gaara kanarra bahuuf kallattii tokko qofaan mijata. Kallattii kaaniin qilee waan ta'eef hin mijatu jechuudha. Gamaa gamana qileewwan kana ammoo gaarreen walloo bebbeekamoo kan wal qabatoo ta'an sanaan marfamee jira. Bakka ol ka'iinsa guddaa qabu gaara qeen kun irra jirurra yoo dhaabatanii fuulduratti ilaalan immoo dirreen caffaa kan magaalaa Kamisee qarqaratti argamu ni mul'ata. Masjiidni Qe'ee Shonkee keessa jiru erga ijaaramee waggaa 838 ta'es ni jira. Akka manguddoonni Argobbaa Qe'ee Shonkee jedhamu kan walloo naannawaa Kamisee jirutti argamu keessa jiran himanitti masjiidni kun kan ijaarame sabuma Argobbaatiini. Masgiidicha turaadha. Istinaati akkuma keessan gaafoonni waggaa dhufan akaakayyoo baabayyuu keenya irraa kan dhageenye. Dhaqeen isaa Faqeemadee fi Kullubaas jedhama. Lammeeffachaa amati miratiin isaa fagaadha. Bihirichi Argobbaadha. Arabii jedhama. Zabanaa alayhi salaatu wassalaam nabiyullah. Siddatiin dhufan jechaadha. Zabanaa Ahmadan Nagaash zabana Ahmadan Nagaash siddatiin dhufanii achitti inni araf jedhanii innaa gara Tigiraayii Hawazaarra qaanqaan keessanis qalaaqalaadhaan jedhama. Achi zabanichiree gandichi kan qal'aamee jiraadhaan kan lakkoofne angiddoorraa dhageenye ba 8 fi bara 38 fageenyerraa Aqoxaaxaar hijiraatiin. Qe'ee Shonkee moo masgiida qeecha keessa jirutu dura ijaarame jedhee gaaffiin manguddoota gaafadheef yeroodhuma tokko ijaaraman deebii jedhuun argadhe. Qe'ee kana keessa masgiida saditu jira. Isaan keessaa inni umurii dheeraa qabu
qeecha keessaa fiixa gaaraa irratti argamudha. Masjiidni kun keenyaan isaa kallattii hundaanuu dhagaarraa kan ijaaramedha. Akkuma manneen qe'ee shonkee keessa jiranii jechuudha. Utubaan hedduun keessaa ol utubee dhaabu ni jira. Utubaawwan kun muka jabaa ejersa jedhamurraa kan tolfamanidha. Masgiidichi kan ijaaramu dhagaa fi dhagaa duraan kaabbamaa xexariini kun immoo mukni isaa kun ejersa. Tun wanni ijaan agarte kun ejersa. Baallaa jedhamanitti hirkadhee farasiin kunis ejersuma gaadimiinni dagagalaatis ejersuma kan sanii olitti shinii jedhamu sunis akkanuma sanii ol immoo xexariin baalli jira xexariin jira xexarii irraa xoqomaa kan jedhan xixinnoo akka cirrachaa jira sanirra biyyoodha. Baada biyyooti immoo ji'a roobaatti in bukeeffama biyyoon kun qofforame bishaaniin baarmeen biyyarraa fuudhamee bishaan guurrameeti bukaa eeggaaraate gaafa ji'anii mixit jedhee aduun baheen daqaddaqama halaassanii achi raata. Amma akkuma gaafa jalqaba ijaarameetu jira moo haaromsi wayii fataasifamee jira? Kun zabana zalzalaa jedhaman dachi sassooheeti bara san akkaana daddabuu jedhee jennan sooddoo ji'a lama keessaan sooddoo dhaabanii daddabe jedhame malee hin dhageenye. Akkasumaan akkuma gaafa akkuma ijaaramee jira. Inni mukti isaanii kun isuma yeroo sanaati? Takka takka keessaa diddiiran jedhama malee kun isuma duriitti. Gubbaan isaa mukaa fi dhagaa cirrachaa akkasumas biyyoon ijaarame. Masjiidni kun uummata naannoo qofaaf miti tajaajila kennaa kan ture. Akka manguddoonni himanitti bakka abbootiin amantaa Islaamaatti barnoota amantaa waggoota hedduufis barachaa fi barsiisaa turan akka ta'e himu. Hedduu gara biyya alaa siyya fuudhan isa barsiisa mamahir guguddaa inni akka baay'ee kun biyya daweerraa fuudhaniiti biyyuma kana bara 70 qarasan jedhama kun abbaa shonkee kun daweerraa fuudhanii manguddoonni akaakayyoonni keenya biyyuma kanatti bara 70 sheekicha himamitti bahe kanuma jala jala iyya takka ame sheekichi garaasa. Akka manguddoonni Argobbaa Walloo qe'ee shonkee jedhamu keessa jiraatan himanitti qe'een shonkee jedhamu kun yeroo tokkoon qe'ee ijaarame miti. Jalqaba namoota muraasatu mana keessa jiraatan ijaarratanii achitti galanii akkuma namootni kunneen wal horaa fi baay'achaa dhufaniin qe'een kunis babal'attee amma har'aa kana gahee jedhu. Mana dhagaan ijaaramu kana ijaaruuf yeroo dheeraa namatti fudhata. Kanaayyuu qophaa ijaaruu waan hin danda'amneef yeroo baay'ee gamtaan wal gargaaranii akka ijaaran himu. Argobbaan qaanqaan isaatis aadaan isaatis uffannaa isaatis gizee dura amma aadaa bahalii uffanna malee qaanqaan isheetis abi aadaan isheetis abi sargisiisi abi uffannaan isheetis jirbimaaf jirbi ofii sirbitee ofii dhooktee ofii hodhitee wannamti ishii guutuun abi ture amma akkuma bahaliidhaa akkuma biyyaadhaa bulteerta malee wanni ishiidhaa abi. Qe'ee kana amma akkamitti ijaartu amma dhagaan kun kanuma dur ijaaramedha moo ammas immoo ijaarrachaa jira namni moo kanuma maatii keessanii dhaaltan? Lakki akkanuma abbootuma keenyatu jala daladdalaatuma iyya kaaban iyya daladdalan dhagichi hin dulloomu inni hin jedhu sanuma ammas inni ijaaru
fakkeenyumaaf dhagaa maraxee ijaara malee baxxisee ijaara malee dhagichi dhaguma sana. Dhagaan wal fakkaatu. Akkam nama tokkotti ijaaramoo ammam namatti fudhata mana tokko ijaarratanii amma kana? Kun egaa nama eeshaa. Ijaarsichinis jiidhaadhaan dhaabbamuun nama dhibaa kutamee gogee dhagaan kunis guyyaan baay'ee nama ofariidhaa iyya kadhatame kaabiin isaa zuuraan isaa kaabbamee dhaabuun isaati nama baay'ee jedha. Anaaxiin mariituu nama xinnoo beeku ta'an malee inni hojii gargaaru hedduudha nama. Gaafa biyyoomma ganti guutuun nama dhibbaa oluun isa basa. Maal jedhama sirni ittiin wal waamta? Madfi jedhama afaan argobbaatiin gimbo madfi nu gargaaraa jedha. Ganti gaa beekamaadha. Gaafa daffaa ganti isin bobba'a hundinuu baalaas xexaris waan barbaachisu guutuma hamma sa'a 8 hamma sa'a kana gitti carra. Amma uummanni argobbaa kun yeroo baay'ee lafa akkas gaararra jiru. Maal inni aadaa isaaniitiin immoo kan akkas qubatan amma gara biraattis kana nan beeku lafa akkasirra xiqqoo ol ka'aarra jiraatu. Aadaa kana wajjin wal qabatu jiraata? Wanni goora gubbaa argobbaan goorarra malee biyyattuu taraararra malee safartuu jedha. Kan ishee taqqa'u jira of eeguu fi akka tamacha'u jedha. Biyyi kun amma asiin akka roondii barri qaba achiin barri qaba barri lama. Ofeetu maddii tokkorra amma asiin bawwaadha. Sodaan hin jiru maddii matakkaani of eeguuf akka mijjatu jedhama. Amma maaliin jiraatu jireenyi keessan hoo maaliin jiraatu? Jireenyi keenya silumaa jimaa bunaa malee dachiqannaa korkorraadhaan qabu jirbiis asuma iyya facaasan jirbiis hin ta'a jimaas hin ta'a bunas hin ta'a tidiretiin isaanii kanuma mirti baay'een hin jiru. Qonna baay'een qottanii jiru. Hin jiru. Horii fa'aa horsiifachuu qabdan? Hin jiru horiinis takkuma yoo jiraate lauma aannaniif akkana malee dunaan guddoo hin jiru. Jimaanuma fa'aa? Jimumaa fi du'amaa fi qur'aanumaa malee. Waan qotatanii? Waan dilbii fi badhaadhuma kanaa maaliin kun hin jiru. Barnoota kan qaban jiru amma kan baay'ee baratanii amma kan yuunivarsiitii fa'aa kan eebbifaman? Shonkerrama hin jiru. Hamma 8 jedheetuma hundinuu qonna isaa bobbaha malee timirti fudhatee akka keessan silxaanaa fi kan kasheene hin jiru. Maaliifidha kan dhiisan barsiifatan? Wallaalaree wallaalumarraa malee timirtiin malee namni kan guddatu. Dhugaa. Daawwattoota keenya akkuma inni jalqaba isiniin jedhe irraa qe'ee shoonkee jedhamu kan uummanni argobbaa keessa jiraatu walloo keessatti jira. Maskiida guddaa akka lakkoofsa jiraatti bara 838 lakkoofse jedhamu biraan jira. Amma kana namarra jiru kun mana guddaadha. Jallisaa maskiidadha. Gamoodha jechuudha dhagaarraa hojjetame. Duuba koottis argaa akka jirtan qe'een kun bal'inni baay'een qabu. Garanaanis garasiinis arguun waan danda'amudha. Uummanni as keessa jiru tarii abbootii warraa gara 200 olii ta'u jedhamu. Jarri kun hundumti isaanii sabni biraa keessa jiru. Kun hundi isaanii maatii horatanii qabu. Jireenyi isaanii baay'een immoo qonnuma fa'aa qonna xixiqqaa waan akka jimaa fa'aa kana hojjetatanii jiraatu. Kanarraa kan bal'ate waan biraa wanti isaan hojjetan harka caalaatiin hin jiru.
ammaan kanatti ijoolleen isaanii barnoota baay'ee fagoo jedhame barachuu baatanis afaan Oromootiin ni baratu. Garuu immoo afaan keenyaan otoo baranne gaaffii jedhus ni qabu. Kun waan itti yaadamuu qabudhas. Iddoo bareedaadha jechuudha. Kana caalaatti immoo haalli taa'umsa naannoo kanaa jirus iddoo baay'ee bareedaadha. Gamaa garas yoo argitan lafa caffaa akkasumas lafa gaara baay'eetu argama. Baay'inaan lafti naannoo kanatti argamu gaara bu'aa bayii qabudha. Garuu immoo fuuldura keenyatti caffaa kan jedhamu naannoo kamisetti kan beekamu halaalatti ni argama. Iddoo baay'ee miidhagaa fi baay'ee hambaa seenaa baay'ee ajaa'ibaati iddoo kanatti. Namoonni carraa gara kana dhufuu argattan dhuftanii yoo dubbiftan gaariidha. Uummanni Argobbaa kun uummata amala gaarii qabudha. Gaafas dhufan akkuma uummata naannoo keessa jiraatan akkuma uummata Oromoo baay'ee naamusaan nama keessummeessanidha. Isinis gara isaaniitti gortanii haala jiruuf jireenya isaanii yoo gaafattan uummata salphaatti waa'ee isaa namaaf ibsudha. Waa'een qeeshonqee kana akkuma jalqaban siin jedhe lafti hundumtuu kan inni manni hundumtuu kan inni ijaarame biyyoo fi dhagaa irraayyuu gaara kanarra jiraatu jechaadha. Garuu isaan marsee kan jiru immoo uummata Oromooti. Isaan iddoonuma kana qofa jiru jechuudha. Gaarittuma kana qofa irra jiru iddoo kana baay'inaan darbee iddoo tokko uummata Oromoo keessa jiraachuu danda'u. Garuu iddoo tokkotti kan isaan argaman bakka kana qofaattidha naannoo kanatti. Hawaasni kun shonkee jedhama jechuudha. Bakka shonkee jedhamudha iddoon kun. Shonkee kana kan adda godhu tokkoffaa akkaataa taa'umsa lafaasaa. Akkaataa taa'umsa lafaasaa akkuma sila argitanii tabbarratti kan hojjetame. Tokkoffaa tabbarratti hojjetame. Lammaffaa immoo haala ittiin manichi ijaarame mukaa fi dhagaa duwwaadhaan walirratti kan hojjetame jechuudha. Manichi tokko irratti hojjetameetu kan baay'ee nama dhibudha. Mukaa fi dhagaa kanaa fi mukaa weeraa kan jedhamu isa ejersarraati kan hojjetame jechuudha. Kanaan alaa waa tokko keessaa kan qabu aadummaa isaa kan eege jechuudha. Kanarratti immoo umurii dheeraa kan lakkoofsise. Umurii waggaa 800 ol kan lakkoofsise jechuudha. Aadaa mataa isaanii qabu. Afaanis kan mataa isaanii kan ta'e qabu. Asuma kan gara caalu uummata Oromoo wajjinidha kan jiranii. Uummata Oromoo kun naannoo kana gara caalu malee kun kan argatan hundiyyuu akkuma godina Oromoo addaa Oromoo ta'e uummata Oromoo wajjin wal kabajanii ma jiru jechuudha. Aadaa fi afaan mataa isaanii qabaatan iyyuu malee. Lafti isaan irra jiraatan ishuma kana. Eeyyeen naannoo kana asuma kanadha gara caalu gara tabbaa amma dhiyoo gara gadii kana fa'aa gara kana qonnaadhaa fi mana fa'aa ijaarratanii achi galaa jiru jechuudha. Sirraa gara sanatti lafa isaaniitiif horiidhaaf jedhanii gara tokkotti dedeemaa jiru malee naannoo kanadha kan jiran jechuudha. Daawwannaadhaaf qorannaadhaaf namni nu fadhu. Qorannaadhaaf gara caalu nufu karaa yuunivarsiitota adda addaa irraa dhiyoo kan danda'uun kan dhufee jira. Qo'annaa adda kan ta'e yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhufee kan iddoo kanatti hojjetame. Biyya alaas hanga ji'a 3tti kan ta'anii qoratan jiru. Gara caalu biyya Faransaayitii dhufu iddoo kana qo'achuudhaaf. Daawwannaa alaa kan biyya keessaas jiru jechuudha. Kan biyya alaa alas kan biyya keessaa naannoo Jimmaa fa'aa Harargee fa'aa naannoo kana gara kaaba Walloo fa'aa kan dhufan jiru. Yeroo yeroodhaan dhufu jechuudha. Kan biyya keessaas kan biyya alaas daawwattoonni yeroo yeroodhaan dhufu. Qophiin qe'ee Oromoo keenya kan waa'ee qe'ee shonkee irratti xiyyeeffate har'aaf isiniif qopheessine kanuma irratti xumurama.